Yoo yaar kafuun eegam jirtu kabajamtoota daawwattoota biiftuu faawundeeshin nageenya keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Guyyaa har'aa barnoota ajaa'ibaan baay'ee isin fayyadu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Egaa barnoonni har'aa keenya akkamitti kaapkaatii keessatti idiit goonaadha jechuudha. Barnoota kaapkaat kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee itti fufna jechuudha. Hanga sirriitti waa'ee kaapkaat kana barannutti jechuudha. Kanaaf har'a karaa adda ta'ee fi baay'ee ifaa ta'een kaapkaat keessatti akkamitti idiit akka goonu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kutaan jalqabaa keenya immoo maalirratti xiyyeeffata? Akkamitti afaaniin dubbataa barreeffamaan jala oofna waan afaaniin dubbanne sana akkamitti barreeffamaan jalatti barreessaa deemna wal faana afaan keenya wal faana kan jedhu sana qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hanga xumura sagantaa kiyaatiin hordofaa. Warri chaanaala keenya haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuu hin irraanfatina. Warri irra deebiin dhuftan ammoo baga dhuftan isiniin jecha kallattiiwwan gara barnoota keenyaatti isin dabarsa. Jalqaba kaapkaatii keenyarra seennaa jechuudha. Kaapkaat namni hunduu hin beekaa kunoo isa kanaa jechuudha. Kaapkaatii keenyarra seenna akkanatti nuuf fidaa jechuudha. New project iddoo jettu kana kunoo akkuma argitanu kunoo iddoo kana jechuudha. Iddoo kana gattuqna viidiyoo tokko filannaa jechuudha. Mee viidiyoo kana haa fudhannu. Amma ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu. Akkuma dhageettan viidiyoon kun maal jedha? Ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu jedha. Akkamitti irratti barreeffannaa kan jedhu laallaga. Ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu yeroo barreeffamni yeroo ati dubbachuu jalqabdu san inni illee jalqabuu qaba. Wal faana deemuudhaa qaban akkamitti idiit goonaa kan jedhu jechuudha. Bifa bareedaa ta'een qabadhee isiniif dhiyaadheera. Gaameen mahaa jalqabnu. Jalqaba viidiyoo dhaggeeffanna. Ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu wal bira hin dhaqqabdu. Ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu wal bira hin dhaqqabdu. Maal jedha viidiyichi? Ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu wal bira hin dhaqqabdu jedha. Kanaafuu maal goona? Kun akkuma argitan iddoo teekist jettu tana jechuudha. Qubee taa tana. Irra maal goona? Achirra tuqnaa jechuudha. Akkanatti nuu fida. Ammas maal goona? Iddoo add text jettu kana and plus keetuno if eda'uu qabdu tana jechuudha. Add text kan jettu kana nuu fida. Achirratti maal goona? Achirratti tuqnaa jechuudha. Akkanatti nuu fida. Maal jedhee nuu fideera amma inter text ka jettu kana kun ilaala. Akkanan nuu fideera. Asitti illee kun iddoo kanatti illee intertext bakka itti barreessinu nuuf fidee jira jechuudha. Iddoo kanatti ammoo maal jedha laal? Font jedha. Font jechuun qubee jechuudha. Boca qubee gosa barbaanne akka qubee boca qubee barbaanne irratti akka filannee barreessinu nuu kennaa jechuudha iddoon kun. As jalatti ammallee style jedha kunoo bakki kun akkuma argitan. Style kan jettu tuni qubee kana akkamitti halluu akkamii akka goonu style kana jala waan hedduutu jira jechuudha booda ilaalla. Effect ka jedhu kunillee akkamitti akka bareechisnu nuu fida. Ammas animation waan jedhu kana jira jechuudha. Osoo bubbles kan jedhu kana jira. Kanaafuu iddoon kun hundinuu waan uf danda'e uf jalaa qabaa jechuudha. Kana add font bakki jedhu kunillee hin jira. Boca qubee mataa keetiitti godhuu hin dandeetta. Boca mataa keetii kun arabii irra godhuus dandeessa. Kanaafuu amma mee akkanatti eeganuu viidiyoo osoo hin barreessin dura maal goona? Boca kanniin keessaa gad oofnee ol harkisneeti filannaa jechuudha. Meemma haa filannu. Akkas ol harkifneetu akkas ol harkifnee maal goona? Ol harkifnee mee qubee boca qubee tokko haa filannu. Mee amma kana filadheera jechuudha. Kana filadheera. Maal godha? Barreessuu jalqabna. Ofiif jiraatuu fi jennee jirra. Ofiif jiraatuuf kun asitti nuu ba'ee jira. Maal goona? Gad finnee asirra kenna. Amma halluu filanna. Halluu barreeffama kanaa amma asirra adiirraa mul'atu waan ta'eef maal goona? Kunoo iddoo kanatu hin jechuudha. Halluu filanna. Style bakka jedhu kanarratti tuqnaa jechuudha. Meemma haa tuqnu style jennee jira. Akkanatti nuu fida.
yoo barbaanne amma maal godhuu dandeenya mee akka kanatti yoo barbaanne laal kunoo kanniin irra kaanaa adii goonee moggaa gurraachessu gurraacha goonee moggaa addeessu adii normaalii goonee urriitti maruu ammallee adii goonee urrii gurraachetti maruu boora goonee akkas godhuu diimaa goonee adiitti maruu akkas kana arraba goonee adiitti maruu biluu goonee adiitti maruu hedduutu jira jechuudha. Kanarraa waloo maal godhuu dandeenya gabaabumatti as keessaa kun halluu kanneen akkana as harkifne ka barbaanne keessaa filannaa jechuudha. Amma mee haa filannu kun gurraacha kanarra filannee irra himma. Kanaafuu maal goona gurraachi illee hedduu mul'ataan jiru maal goona akka mul'atuuf stroke jedhu kana jechuun laal iddoo kana dhufna maal godhuudhaaf moggaa isaatti diimaa yookaan adii marree akka mul'atu taasifnaa jechuudha. Stroke jettu kanarra dhufne mi'a dhufnu kun stroke akkana dhufneerra yoo adii itti maruu barbaanne maal goona kun adii kana tuqnaa jechuu yoo daalachi itti maruu yoo gurraachi itti maruu barbaanne yoo boora itti maruu barbaanne as harkifne diimaan illee jira gosa barbaanne jira jechuudha. Kanaafuu tokkicha irratti tuqna mi'a namaaf adii itti mara adii kanarratti tuqee kun adii gaafa itti maru maal ta'eera mul'atee jira. Mee adiin hin ta'u jedhee akkana sarkisee boora itti amaru mul'atee jira amma sirriitti mee kana itti amaru sirriitti daranuu mul'atee jira mee kana itti amaru kanas itti amaru koona amma mee kun tahee jira jechuudha. Eega kun tahee amma maal goona akkaataa inni itti seenu filannaa jechuudha. Isa keessa dhaqnee animation ka jedhu kana yeroo seenu barreeffamni kun jalaa ol seena moo gubbaa gad bu'a moo bitaa gad as dhufa moo mirgaa as dhufa kan jedhu moo iskiriina keessaa ol ba'aa kan jedhu filannaa jechuudha. Animationii kanarratti tuqne animation akkanatti nuu fidaa jechuudha. Kun olaal amma animationii kana jala qabxii sadiitu jira. Qabxiin sadiin kun maali yoo jenne tokkoffaa in ka jedhu kun tanatu jira. In jechuun kun maaliidha bakki xiyyi mul'isu kun yeroo dhufu akkamitti akka dhufuudha barreeffamni kun. Qabxiin lammaffaa animationii jala jiru immoo out ka jettu tanaa jechuudha. Outiin kun maal jechuudha yeroo ba'u yeroo jedhamee raawwatamee ba'u keessaa ba'u akkamitti galliqinfamamoo ol darbamamoo hin faca'amoo akkamitti bahaa kan jedhuudha jechuudha. Out kan jedhu kun inni sadaffaa qabxiin sadaffaa animationii jala jiru maalinni loop kan jettu kana jechuudha. Loop kan jedhu kun irra taa'u hamma irra taa'u fakkeenya loogoo irra keettee cal'isiitu maqaxaree dhaabbatamoo sosocho'aa ol jedhaa gad jedhaa zooraa fa'a maal marmaraa irra taa'u waan jedhu yeroo irra taa'u akkam ta'a haala akkamii argisiisaa kan jedhuudha jechuudha. Qabxii sadiin kana qaba. Amma barreeffamni kun yoo seenu akkamitti akka seenu haa filannu jechuudha. Iinii filanna malaal iiniin addaattee jirtii mi'iinii irra jirra jechuudha. Iinii amma akkamitti seensifna laal barreeffamni kun akkatti yeroo seenu mee ilaallama jalaa ol seenee jechuudha. Yookaan ofiif jiraatuu fi namaaf barreessaa deemu yoo akka ofiif jira asii ol akkas irraa ol itti akka ol seenu jechuudha. Yoo akkana ofiif barreessaa suuta deemuu jechuudha. Kanaaf ka barbaanne keessa kun ofiif jiraatuu fi guddatee fa'a gad bu'uu danda'a jechuudha. Ofiif akkana gad bu'uu danda'a yoo akkas iskiriina keessaa dhufuu danda'a. Kanaafuu ka barbaanne irratti maal goona kunoo irratti type in kan jedhu kunu meela kunu isa kanarratti filanne irra type 2 ka jedhu kan type 2 akkasitti akkanaa seenu waan barbaade maal godha isa filadheeraa jechuudha. Okay amma kan maal tahe isa filadheera waan ta'eef maal taheera right godha jechuudha. Kun amma yeroo dhufu ilaala ofiif jiraatuu fi jedhu ofiif jiraatuu fi yeroo inni jedhe dhaabnee jecha ittaanu namaaf jiraatu ka jedhu itti barreessina ammallee laala akkamitti dhaabna kun ofiif jiraatuu fi laal taphachiifnee dhaabnee laal ofiif jiraatuu fi jedhu amma maal goona erga akkanatti dhufnee laal iddoo kana qabnee iddoo sarara adii kana kunoo sarara irra dhaabnee kan asirra galchina jechuudha. Diimaa kana harkifnee achirratti achi galchina akkana finnee achirra dhaabnaa jechuudha goonee Yamma hadhaabnu kunoo akkana harkifne ofiif jiraatuu fi jedhee jira. Amma maal goona yeroo itti daballu laal seera isaa eegne as dhufna akkasitti kunoo iddoo aatteekisti itti dabaliinuun jedhaarti jechuudha. Aatteekistii kana yeroo dhufnu diimaa biraa as jalaan nuu kaaha jechuudha kunoo akka kanatti. Akkuma isin argitan kanatti.
amma qara filannee irra halluu irra ittiin barreessinu waan ta'eef amma halluu filatuun hin barbaachisu fi jiraatuu fi namaaf jiraatu jennee barreessina amma namaaf jiraatu jenna. Egaa akkana goone maal goona animeeshinii keessa dhaynaa jechuudha. Animeeshinii dhaynaa mal akkatti dhufu filanna akkatti dhufu wal fakkaataa barbaanne garaagara godhuu dandeenya. Amma animeeshinii keessaa seennu animeeshin in irra jirti jechuudha. Akkuma qareessinitti mukunoo in kana akkaataa inni itti seenu jechuudha. Kanaafuu maal irra jirti? In irra jiraa jechuudha. Akkuma qareessinii akkaataa itti seenu filanna yoo barbaanne garaagara goona yoo barbaanne wal fakkeessina. Mee amma filannu in irra jiraa miti mee isa kana namaaf jiraatu amma isa kana godheera isa kami kuno throw out ka jedhu kana filadhe jalqaba kam filadhe throw out jalqaba ammoo kuno isa kana filadhe amma lammaffaa garaagara ka barbaanne filachuu dandeenya jechuu kana filadhe jira amma right godha jechuudha. Ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu kuno ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu yoo jedhe malee dhaabdee wal bira dhaqabdu kan itti dabalata akkamitti dhaabda akkuma dura sii hime jechuudha. Kuno iddoo kana dhufte iddoo kana qabdeetu sarara adii kanarra as galchitaa jechuu diimaa kana. Kanaafuu akkasi qabdee galchiteerta. Amma mee akka itti seenu filannee irra barreeffamni kun yeroo bahu akkamitti akka bahu laalla. Eessaan laalla yoo jenne yoo akka bahullee istaayilii inni ittiin bahu ka barbaannu ta'e maal goona? Istaayilii inni ittiin bahu barbaaduuf animeeshin bakka jettu kana tuu'inaa jechuun amma animeeshinii kana haa tuu'inu. As tuu'inee amma eessadha inni irraa garam ceenaa inni kanarraa laal aawut ka jedhu irratti dhoofnaa jechuudha. Mee aawut irratti haa dhoofnu aawut irratti dhoofne amma maal taara barreeffamni akkasii ol seenu kun yeroo seenu akkamitti akka bahu jechuudha. Manye fakkeenya dissolve app akka irraa olitti ol bahu fakkeenya haa goonu mee amma akkasi faca'ee bahee jechuudha. Dissolve kuno normaalii ara akkatti seenu malee akkatti bahu goone dissolve app akkatti kuno akkas ol akka bahu taasifne jirra. Yoo barbaanne mee amma loop akkaataa irra akkamitti turaa hamma achirra taa'u san akkamitti turaa yoo kajennu taate loop kana haa seenne ilaallu jechuudha malee loop kana mimma loop yoo seenne mee akkam taha barreeffamni kun ka jedhu argite akkaataa inni ta'u laalla jechuudha. Hedduu gabaabaa waan ta'eef argisiisuudha jechuudha. Haala kun asirratti argitan kanaani akkanatti turaa jechuudha. Haala kana agarsiisaa maal ta'a? Tura jechuudha barreeffamni kun meemmaraa itti goone laalla. Ofiif jiraatuu fi namaaf jiraatu wal bira hin dhaqqabdu. Kanaaf haalli itti idiit godhuu dandeenyu akka kana. Memma eega kana goone loogoo kenna akkamitti irra kaa'uu ka isaa akkamitti irraa murraadha. Loogoo kaabkaatii akkanuma ariitaniitu maal gootanii kunoo iddoo barreeffamaa kanaa jechuudha isinitti agarsiisaa kunoo iddoo kana tuqxaniitu loogoo irraa kuttan jechuudha gabaabumatti akkasii hoggattuu hiixanii akkasitti itti mara maal gootanii dhuftanii ilaala iddoo dileet jettu tana gattuqxanii dileet irraa gootanii jechuudha loogoon irra hin jiru loogoo keessan irra kaa'atuudhaaf maal gootu iddoo kana dhohitanii jechuudha akkas gootanii uf duuba deebituu jechuudha akkanatti akkana guutuuf duuba deebitanii maal gootan amma loogoo keessan irra kaachuuf akkas gootaniitu iddoo overlay jettu kanarratti dhohitanii jechuudha loogoo irra kaachuu iddoo waan ta'e akkasitti irra dhooftan akkanatti isiniif ammas maal gootanii iddoo kunoo eda'uu kana add overlay keessatti kanarratti dhooftanii jechuudha akkasitti dhooftanii amma maal gootan viidiyoo irra jira waan ta'e iddoo footoo jettu tana dhuftan duraan viidiyoo irra jira iddoo footoo tanarratti dhooftanii jechuudha akkanatti isiniif fida gootan ol barbaaddanii loogoo keessa maal gootan for example kunoo loogoo keessan fuutaniitu amma loogoo biiftuu foundeeshinii kanarra kaa loogoo keessan akkasirra dhooftanii ammas maal gootanii kunoo iddoo add jettu kana jira jechuudha eega filattanii booda maal gootu add ka jedhu kana tuqxanii kunoo akkanatti irra taa'ee jira kanaafuu maal gootanii moggaa isaa kunoo kanneen qabdaniitu akkana walitti jechuudha gamaa gamanaa qabdanii walitti harkistanii xiqqeessitanii barbaadan asoo iddoo feetan rakkaatan garuu walakkaa irra kaa'uun hin ta'u loogoo jechuudha
kanaaf maal gootanii akkasii walitti xiqqeessitanii maal gootan kun waanuma as kaa'ee jira haa jennu akkanatti kaa'attu. Amma viidiyoo fi loogoo kana wal qixxeessuudhaa qabdu. Eessa qabdanii wal qixxeessitu jennaani eessa qabdanii wal qixxeessitu kunoo iddoo adii kanarra qabdanii harkistanii hanga viidiyoon keessan dheeratte dheereffattu jechuu akkasii qabdanii kunoo amma akkasii wanni bira tarallee as deebiftanii kunoo irratti galchitanii dhaabdu jechuudha. Loogoo akkanatti irra kaa'attan. Egaa amma maaltu hafaa kan jedhu yeroo itti aanu qabadhee isiniif dhiyaadha hanga siif turtii gaarii isin jecha maal gootanii amma siif godhachuu yeroo barbaaddan tarii isin dhibuu danda'a. Kanoo maal gootanii as no ekispoort bakka jettu kan ekispoortii bira garuu iddoo kanatu jira jechuudha. Iddoon kun maal jennaan kwaalitii isaa dabaluudhaaf yoo barbaaddan amma kwaalitii isaa dabaluu fi iddoo kana hin gartanii iddoo kana gad tuqxu jechuudha. Xiyyi xiqqoo sana yoo tuqxanii iddoo kana akkana isinii bahaa jechuudha. Amma kwaalitiin viidiyoo kanaa gad bu'aadha. Meeqarra jira 720p irra jira waan ta'eef 1080tti siqfattu jechuudha. Barbaaddan K2 kanatti siqfattu K2 orkee 4 ka jedhu kanatti siqfachuu dandeettu. Akkamitti jennaan kun akkanuma qabdanii as harkiftu jechuudha. Kanaaf of duuba deebitanii maal gootu ekispoort ka jedhu kana dha'uudhaan seef godhattu jechuudha. Amma ekispoort godhan akkanatti seef godhattu jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa karaa kanaan kaapkaatii keessatti viidiyoo kenna ediit godhuu dandeenya. Barnoota biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Galatooma ulfaadha.